جنة كيسة جنة كيسة يا ولا فرنسا اللي من سرب جلالتين بكمل لي سرب كانت يا أنا كبتين ودوفي كان ليه نتوي I got broads in Atlanta. She's a lean the family. يو يا عشان ما هرتفت ده أمنيجر كوكين وجودي جرت لايك غودا سبسكرايب غودا سنجتشو ده أمنيجر so أردا isinummaan beekaa godha. Isinummaan beekaa godha. So sirba Farhaan Sulee gadhiifamee jira. Like sirba kana jechuun sirba Farhaan Sulee sirba amma argaa jirtan kana jechuudha. Sirba awwaalaa kan irratti illee kan reactive nama baay'eetu nuunadha jechuudha. Sirba sana abdii isinirraa qabna. Laayikiin keessan kunoo viiyuun keessan argaa jirtanii. Abdii isinirraa qabna ammas akkas gootan. Akka gaafa akka sirba kana ilaalle nuti. So ani gadhiifamuu isaan argine iyyuu kagaa namni taaganarra godhee tiktaakarra ilaalla. So kanaafuu madhumaan faana bu'aan affeerra kenna. Gadaa studio. Gadaa. Wow, lagni akkam bare laga Haramaaya. Meeqa yan ka jedhu bakka tanatti Haramaayaan akkanuma bareeddi. Katamaa isii laal katamaa laal. Katamaa laal. Wallaahi biyya alaa fakkaatti malee. Farhaan Sulee murtii guutuu. Oh. Oh. Bakka sana jechuudha. Inni beektaan mire uummata Harargee jechuun uummata jaalalaati. Uummata jaalalaati. Uummata tokkummaati. So caatii jaalala deera kiyya. Injirti hin dhabamtu. Jalaga hattee ticirtaa. Hin dhabamtu sabara kiyya caatii. Yaa. Look. Ta. Salam dalan. Salam. Rada deer tay harangi. Wow. Garuu tokko wajjin awwaala seen waan akka fiilmii hin dheeran inni seensara ajoon waan ergaa qaba. Ergaa qaba wasanni maaf. Akka fiilmii dheeratee jira. Manca. Wah. Enu kana bashi Harargee falme. Nah habas. Wah. Dagai faddu guri gurra fure. Sharma kira sih. Gotum gurra fureddu. Fakat. Gotumma waldal mayan murti gutenda gaddu. Dira tenya. Ayo dira tenya. Tenya sena sani adaddu. Sena sani adaddu. Formoso bangada kharraba dori. Sa. Ilmi sagal mona bandula misro tahame. Wadai galmo bangada lola chali jalan kollapse lammi Safiyame. Makaadhaan baduu mannaa mataadhaan baduu wayyaa. Jechuun ani sirba kana Jechuun Farhaan Sulee yeroo jalqabaatiif isaa geeramu. hadda argee waraaniyyoo Farhaan Sulee sirba jaalalaatiin beekaa isaa geeran waraana argisiisuuf soogatti jecha Waaw Farhaan kiyya wallaahi jechuun sirba jaalalaatiin beekama bakka Farhaan Sulee asirra sirba inni geeran. Gabroon bataadhaan amma sirba kana keessatti waan baay'ee dubbate yookaan hiik jettanii nu hiiknu Inni malee isin kadhaati. geerarsa kana keessatti Bataam itti በጣም itti afaan amaaraa kana dhiisati. Bataam itti naamii kana afaan amaaraa kana fayyadamu yookiin tolche. sirba bareedaa as keessa waan baay'ee dabarsaa jira. Ergaa baay'ee qaba. jechuudhaan murtii guuttee diddaadhaan murtii guuttee kukkulleen abbaa xiyyaa. Kukkulleen abbaa xiyyaa. Muraasa yoonna dannabaan deebisan firraa loli eebuu. Waa. Galmoo kormoo Loli eeboo. Loli eeboo. Lamayyaan nurgu Loli eeboo. Muraasa Loli eeboo. Anak makaa jago. muraasa yoonna nama nyaataa loli eebuu. Oh nama loli eeboo. Nama nyaataa loli. Nama nyaataa loli. Nama nyaataa loli. Nyaata loli. Nama Nama nyaata loli. nyaataa loli. Nama baambiya
Akka jedhu bar dachiin akkam bareeddi. Dachii bicha miti ummati yoo akkami bareedu uffannaan isaanii. Isa aadaa ka uffata shubbisa aadaa gosa lama argamu kan kana. Sadan kanaa fi kan wal qabatan tokko bakki jirre kan wal qabatutti iddoo takka namatti tola. Viidiyoon xiraasin. Ilaali. Waan namatti tolu as keessa jechuun osoo biitii biraatiin jiru bita gara sagalee dubartii jijjiiramu qal'atee eeggatu jechuudha. Osoo hin beeksisiin. Wah, itu nama orang Malaysia. Sabrina. Ogorrinjete kiltoota qabatti diinni gamaalu jeese Ogorrinjete kiltoota qabatti diinni gamaalu jeese armatti Ogorrinjete kiltoota qabatti diinni gamaalu jeese armatti Nada windeelan nawash gaggabarte ida gabrummaa harargee murtii amma bakka kanatti jechuudha hidda gabrummaa harargee murtii asirriidha akka ana akkamtaa kiyyatti osoo amaal jira walaloo barreeffama illee dubbiseera osoo harargeen hin jiraatin sabni oromoo kun duumaatutti gabrummaa irra jira malee wallaahi akka nu hin gabroomneef harargeetu jira harargee ani geejjibu hawaas gaggabarte ida gabrummaa yaa haqoo haqarratti harkisan hin jettuuni jabaatti yaa haqoo haqarratti harkisan hin jettuuni jabaatti yaa wada ilma galmooti akka hanqee dhaaleelee mukaati yaa urfoottiin godhanii haadii fi ulamaa'ii gaafasanii yaa citaa laga gaama amanii si tuulanii yaa bakar mawaareet akka hanqee kan bu'e mul'ifadaati yaa ibrool mashaqaati akka hanqee bu'e jaarraati sirbi kun yeroo eeggatee sirboota jechuun harargeetu waan baay'ee oromoodhaa gootee bara alaabaa tana siniifitte afaan oromoo waan nuti ittiin barreessinu kana ittiin haasofnu kana nuuf ittee qubee isaa akka nuti kan baa jalan deemnu. Adeera kan yaa'amee kan goote harargeen. Waanuu faaruu isiin malu hin arganne jechuuf kan harargeen kabaja isiin malu. Yendoo maanu hin jirina kabaja isiin malu hin arganne harargeen ammallee. Shee ammat haramayaa hayyuudini gootaa fi ulamaa ijaarraasanii. Wow. Wow.
deemtee dabarte. Dheeriidhaan nuti deebi'a. Ajaa'ibaa. Ana akka mataa keenyatti awwaala gaafa awwaalaa nuuraalee inni Jannata keessa. jannata keessaa maali baasee anamma garuu alleelatul qadri eegaa ture awwaala. Yaa'u Murtii guutuu santee. baay'ee namara sirba Faraansulee sirba jaalalatiin beekamallee sirba akkanaati. Yaa, ani- qabatee nu dhufe. Kanan eegne ture. Kanaan waan takka waan irraa dubbannu dhabne. Faraansulee kabaja guddaa siif qabna. Artistii keenyaa Alii Birraa lammaffaa jechuudha. Nama jabaadha. Sirba kana Akkasii. keessatti waan baay'ee dubbatee jira nama galuuf jechuudha. Akkasumas Oromoon hundi keessanuu Harargeedhaaf kabaja. Kabaja. Kabaja qabaadhaa. Qabaadhaa. Harargeedhaaf kabaja qabaadhaa. Qabaadhaa.